akka jecha kee naaf haa ta'u. Ji'a ja'affaattis jedheetu eegala. Erga maal ta'e yeroo garaagaraatti ergamaan namootatti hin ergamne eeyyeen ergameera. Biyya lafaatti hin dhufne eeyyeen dhufeera. Ergamuun inni har'aa kun garuu addadha. Addaam hin dhageenye, Hewaan hin dhageenye, Malkatseedeq hin dhageenye, Eeliyaas hin dhageenye, Isaayyaasis hin dhageenye, Museen hin dhageenye, Daawit hin dhageenye, mucaan isaa Solomoonis hin dhageenye, Yoosefis hin dhageenye, Yohannis hin dhageenye. Hundumti otoo hin dhaga'in isheen garuu dursiteetu dhageesse. Karaa gurra isheet fayyinni gara keenyaatti ol seene. Tole jechuun Maariyaamii maaliidha? Maaloo nu barsiisa? Anti wu'itu tasfaa'u laaddaama maysadeedim gannat. Jechi tokkittiin kun seenaa addunyaa barootaaf turan sana injijjiirte. Jechoota kana hunda tarreessitu waan ani ittiin si fakkeessuun dhabe jedheeni. Oodin gilba mannuu ba'amsaala mannuu naasamaas sileeki. Qaqqabuu garuu hin dandeenye. Ammas ni utaalti qaqqabuu hin dandeenye. Hin kufti ammas ni utaalti. Guyyaan guutuu ishee dadhabbii qofa ta'e. Dhumarra garuu galgala wayiniin kun hin mi'aawu jetteetu deemte.